Hayyeen harka fuunee kam jirtu nagaa keessanii biyya keessaaf biyya alaa teessanii karaa fuula YouTube keenyaa Yuunii Miidiyaan kan daawwachaa jirtan. Maarreegaa akkuma beekamu dubbanoota lamaan darban dura fuula Facebook irras ta'e karaa sooshaal miidiyaa garaagaraa wanti baay'ee nama dinqisiisaa turee fi baay'ee namoota rifachiisee jiru godina Wallagga Lixaa magaalaa Dambidollootti mucaan morma lama yookaas mataa lama qaama lama qabu dhalachuu isaadha. Akka biyya keenyaatti wanti kun haaraadha. Kanaaf biyyoota guddatan iddoo biraarra garuu jira. Amma ta'ee iddoodhaa viidiyoo isaa qabadee isiniif dhiyaadheen jira. Maarree warri YouTube chaanelii kanaaf haaraa taatan asumaan subscribe gochuun hin dagatinaa isiniin jedha. Hordoftoota keenya walitti deebineetii jirra. Akkuma isiniin jedhee ani jalqaba gaafanii fuula Facebook kootii irratti argee sobaadha ijoollee akkas godha fayyichaan ture. Photoshopii editingii fa'iin akkas godhachaan ture. Booda keessaa bilbilee akkasiin sirriidhaan jedhanii. Booda dookteerota hospitaala sanarraa hojjetanii bilbilaan quunnameetiin ture. Isa booddee viidiyoo isaa hamma ta'e fuudhaniiti kan arganii. Egaa kun akkuma isin ilaalaa jirtan viidiyoo isaa mucaan kun kana fakkaata. Mataan isaa sirrii lama inni tokko yeroo socho'u inni tokko socho'u. Baay'ee dinqisiifadheetiin jira akka kootti. Garuu asumaan sooshaal miidiyaa argee karaa TikTok irraa viidiyoon argadde tokko biyyoota biroorra guddateedha kan hin jiru. Mucaan akkasitti dhalatee jiru tokko guddateeti kan jiru. Guddatee isa ilaaluu dandeessu kunuudha. Ilaaluu dandeessu. Yeroo inni kun nyaata nyaatu mataan isaanii akkuma mucaa isa dhalate kanaallee mataan isaanii mormaa hundi garaagara. Garuu miillaa gadi tokko kun uumaa dhagaa ajaa'ibsiifadheetiin jira akka kootti. Maarree hordoftoota keenya oduun haaraan har'aaf qabannee dhufne kanuma. Namoonni YouTube chaanelii kanaaf haaraa taatanii asumaan subscribe nu godhaa isiniin jenna. Share like gochuun hin dagatina. Horaa bulaa isin jaallannaa. Galatoomaa.